ay jirubi yalafa qalota akaboni welle fudhatte kan harka erga fudhatte dammo baqa mal gonare wanni gonun jirtu wanni nu gonu takalleen jirtu malifi jiru boodati fi jiru duralle ofi murteessa waan taaniif hasila rabbii murteessa ofi siti murteessite namni jaarsatu ajjeese namatu koomentiidhaan ajjeese maaltu ajjeese namni jettan asitti barumsa irraa maal argannaa maal irraa argannaa isin tarte isin biyya hindeebinetti tarte nuti warri hafee miidiyaa irratti warri waan argitan haasoftaa warri waan hin taane hunda dubbattan maal irraa barattanii barumsa akkamii irraa argattanii isiniin jedha barumsa takkallee irraan argattanii tolchaati taazabati laala video isi kana hunduma xiinxallaati ilaala isiniin jedha daa'utota. Hi guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sa'aadu akkam nagaa fayyaa jirtanii jajjabaatanii alhamdulillahi rabbil alamin. Nu birallee nagaa isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a dhufnee jirra viidiyoo ala ta'aa jirra caayaa ta'aa jirra caayaa qilleensa bareedaa biyya keenya keessa ta'aa jirra jechuudha. Egaa akka isinilleetti bohaartan abdii qabna har'a guyyaa Jumaati. Guyyaa Jumaa guyyaa waa hunda keessatti argatanidha. Guyyaa maatiin bakka tokko dacha'ee du'aayii godhatudha. Rabbiin bakka isin jirtanitti fayyaa isinii haa kennu, imaana isinii haa kennu, rizqii isinii haa kennu isiniin jedha. Sagaleen kiyyan dhagama jedhee yaada mul'atallee carariitu xiqqoo akkana asirra galtee sa'aatiin sa'a asraati warra waa yaade keessatti argatu rabbiin hin taasisu. Anaa fi abbaa warra kiyyaa hunoo jala ta'aa jirra du'aayii godhaa jirra keessummaan nu bira jira keessummaa waliin jirra hundi keessanuyyuu bira gettan viidiyoo laayikii nuuf godhaa isiniin jenna. Egaa wantoota waa hedduu gizee dubbannu faayidaan qabu. Wanni an dubbachuu barbaadu takka miidiyaa kana miidiyaa khayrii miidiyaa waan argitee dhala hegeriititti namaa dabru ta'uu rabbiin haa godhu. Miidiyaan jiraate maaf ol ka'anii irratti waan hin taane dabarsuun gaarii miti. Waan yaadan malee kan namaaf katabdi waan gaarii. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya yoo sagaleen ijoolleen jeeqillee har'i guyyaan guyyaa Jum'aati guyyaa iraftiiti. Akka biyyattii keenyatti kalendariin guyyaa ayyaana dafqaan bulaati jechuudha. Ijoolleetu qalbii nahata. Hayyee daawwattootaa fi kabajamtoota keenya mana ijoolleen hiwwaccii yoo ijoolleen sagalee nahattillee dhiifama guddaan isiniin jedha. Har'a guyyaan guyyaa iraftiiti guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaana kanaan ijoolleen mana ooltu jechuudha. Kalendarii biyya keenyatti guyyaa dafqaan bulaa jedhaniiti jechuudha. Egaan daawwattootaa fi kabajamtoota keenya hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenya isin bira haa jiraatu jennee jirra. Fayyaa isinii haa kennu isiniin jedha. Yaadni kiyya qabadhee kan dhufe addunyaa kanarra haga jiraannu hin beeknu waan gaggaarii rabbi nu haa daleessisu waan babbareedduu hojjetuu feena. Mucattii kalee fi dheengaddaa duutee jedhanii amma deemaa jiran kana baay'ee nama gaddisiisa. Miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee takka waan gaddaa dhaggeetta takka waan gammachuu argita.
namni haga jiraatu of jiruu tanarratti hanga jiraatu iyyuu hin diqqishoodha. Haguma sanittuu jiruu ofitti gabaabsiti jechuudha mucattiin tuni. Seenaan isii seenaa baay'ee nama gaddisiisudha yoo ilaalanii. Seenaa isii kan nama gaddisiisu kanarraa nuti maal barannaa? Isiin silaafuu tarte of ajjeefte. Jaalalli waan nama hin goone hin qabu. Jaalalli qilee nama buusaa. Jaalalli ibidda nama buusaa. Ta'ee kaan jedhan sanii miti. Kunoo jaalalli nama ajjeesaa. Jaalalli nama ajjeese jechuudha. Kanaaf isiin tarte isiin deemte akka deemtetti illee deemtu deemte ani deemuu hedaa jettee dhaamattee deemte garuu duuti himatteen dhuftu akka nu beenutti duuti himatteen dhuftu. Isiin duute isiin tarte namni isirraa hafe kun addunyaa kanarratti ka hafe kun isiin tarte tuni maal dabarsitee tarte maal dhiiftee tarte maal qabattee deemte kana laaluun ilma namaatirratti dhala ilma namaatirratti beekamaadha jechuudha. Kana waan ta'eef isiin tuni aarsaa meeqa kaffaltee jireenya jijjiiruuf jettee hojii hojjettee hojiirraa jijjiiramtee mana bitattee makiinallee bitattee waan yaada isii jaarsallee walitti heerumte waan yaada muraada isii hunda geesseti an jiruu tana jibbee jettee keessaa deemte. Meeqaa kamilaata ka jiruu tana isin jibbisiiftee keessaa deemnaa jettanii yaadaa jirtan isinmee of laalaa jirtan. Jiruun amma isin itti tarte kun jiruu gaariidha jettanii yaaddanii. Jiruu ofii isiitinuu namatti dhuftu. Du'a ofii isiitinuu kaatee dhuftu. Ofii isiitinuu kaatee dhuftu isiin ofitti gabaabsite ofitti qallalchite ofii isiitti of ajjeeftee jechuudha. Akka amantaa kamittuu amantaa islaamaa ta'e amantaa kiristaanaa ta'e of ajjeesuun dhorgaadha. Ruuhii abbaa baasutu jira, ruuhii abbaa uumetu jira, ruuhiin abbaa qabdi. Ruuhii abbaa qabdu irratti namni isiin of ajjeeftuun jaalalaaf of ajjeeftu, qabeenyaaf of ajjeeftu, rakkoodhaaf of ajjeeftu. Isiin akka tarteen tartee nuti maal irraa barannaadhaan kan dhufee fi nu maal irraa barannaa nu maal keessaa barannaa dubbii tanarraa maal argannaa kan jedhu jechuudha. Asirratti yoo haasa'ee jedhu wantuma kamiyyuu tahee jechuudha. Jireenyuma kamiyyuu tahee jireenya miidiyaan akkaataa itti miidiyaa fayyadamte kana miidiyaatti fayyadamte jireenya ifii ka duraatii fi ka boodaatii fi ka ammallee wanta argisiiftu kana isiin jechuudha. Isiin jiruu tana ittuma amantee jirutti amantee jiruun tun na baasti jettee itti amantee waan jirtuuf itti amantee waan qalbii ofii jiruu sanitti kenniteef of miitee jechuudha. Jiruu hunda qooda hunda ka harkaa qabu rabbii tokkicha waan ta'eef rabbii nama uumetti odoo amananii isarra kaayanii jiruun tunilleen ta'isaati jedhanii isuma odoo lafa kaayanii wayyaadha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa of ajjeesullee sirraan ilaalamu ture. Wayye Kanuni Assalamu alaikum jadi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtan fayyaa jirtan nagaan fayyaan badhaadhina kan isin bira haajiraatu isiniin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota sa'aaduu jirra jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii alhamdulillah rabbil alamin. Ana birallee nagaa isin birallee nagaa hamti isiniin jedha. Kuno caayaa jala jirra abbaa warraa kiyyaa wajji jirra arra guyyaa jum'aatii rabbiin guyyaa khayrii nu haa godhu guyyaa waa yaanne keessatti argannu rabbi nu haa taasisu.
walumaa galatti daawwattoota kiyyaa isinitti dheeressee jira. Nagaan naa tura, nagaan horaanaa bulaa isinin jedha. Viidiyoo gara xumuraatti deemee jira, xumureetiin jira jechuudha. Viidiyoo xumuree kan xumurarra jiru kana wanti ani jechuu barbaade maal jechuu barbaade beektanii? Jireenya biyya lafaa kanarraa deema jettee koomentii barreessanii durumaa sammuu ofii tana waa sadii fayyadamuu qabanii. Jireenya ofii kan mana keessa miidiyaarra baasuu hin qabanii. Jireenya ofii kan mana keessaa kana miidiyaarra baasuutu jireenya ofii, jireenya icciitii mataa ofii qaba namni hundinuu jechuu. Namni kun hundi icciitii mataa ofii qaba. Icciitii mataa ofii san baasanii himuutu rakkinarraa isii geesse jechuudha. Icciitii mataa ofii san baastee himtee dhiira isiin jaalanneef onnee kennite mucayyoon tun jechuu. Dhiira isiin jaalanneef onnee kennite akkana taatee rakkina kanarra buutee jechuu. Jaalalli qixxeedha jedhan. Jaalalli qixxeedha. Yeroo aktii isaanii viidiyoo irratti gizeem argisiisan saniyyuu itti mul'ata. Odoma viidiyoo namaayyuu osoo hin taane namni mucayyoon hagana geetti tuni sammuun isii nama yaadu moo nama yaadu miti jedha taa'ee. Sammuun isii nama yaadu miti jedhee yaadamee fi yeroo itti dhiyaattu kana abbaa warra ofii kana yeroo mana tokko keessa wajjin jiraattu kana bishaan irrattuu namni wal arga, wal beeka, yaada walii wal hubata. Yaanni isaa akka isii bira hin jirre dirqamaanii yaada isaa akka isii bira hin jirre kana akka isii bira jiraatu dirqamaan godhaa turte jechuu mucayyoon tun. Akkanatti mul'atutti akkana turte jechuu. Garuu akkana gochuun isirra hin jiraatu. Yoo jaalate jaalala isaa beekuu qabdi. Ofuma isiitii jaalattee, ofuma isiitii fidattee, ofuma isiitii waan hunda goote jechuu akkaan hubadhetti. Jireenya isii kana akkaan hubadhetti. Isiin waan hunda anuma hojjeta, waan hunda anuma danda'a. Jaalalallee anuma danda'a, jireenyallee anuma danda'a, bultillee anuma danda'a ofirratti fudhatte jechuudha. Isiin waan ofirratti fudhatteef dadhabdee ofirraa deemte jechuu. Eega isiin deemte immoo koomentii odoo isiin hin deemin durallee barreessitanii ammallee barreessitan kana isii sanirraa waa baratuu qabdan malee, hojii isii sanirraa waa baratuu qabdan malee dhiirri akkam akka ta'e, dhiira akkamii jaalachuu qabaa, dhiira akkamii onnee naa kennee na wajjin jiraachuu qabaa jettanii yaaddanii sirriitti itti yaaddanii murteessuu qabdan turtanii. Murteessallee isin jedha irrallee waa baradhaa, barumsa irraa fudhadhaa isinin jedha. Waan kanarraa barumsa fudhadhaa. Yoo barumsa irraa fudhattan isiniif tolaa isinin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa nagaan naa tura, fayyaa naa ta'a isinin jedha. Yoo isinitti balleesse immoo dhiifama naa godhaa. Har'a waan nama baasee dubbataan jira. Yeroo biraatiif viidiyoo kana taru qabannee dhufnee walitti dachaana. Inshallah waan nagaa Rabbi nu argisiisu, Rabbi waan akka malee nu agarsiisini. Balaa akka malee balaa kana yaa Rabbi nu agarsiisin, lammata nuti deebistee nu agarsiisin jedhaani. Maaliif jennaan homa faayidaa hin qabu, takka faayidaa takka illee hin qabu. Irraa barumsa fudhata namni waa beeku. Dubartiin ganaa nama jaalattee nama akka ofii wajjin jiraachuu barbaadullee maal akka gochuu qabdu laaluu qabdi. Nama akkamii akka argachuu qabdu yaaduu qabdi. Bultitti yaaduu qabanii. Namni kun takkallee of ajjeese jettee isillee of ajjeese jettee an akka ta'uu dhabee ka jedhu intala birratti dubbate jechuudha. Namni kun immoo aktiin isaa akka yaada isaatti sirriitti irraa beeksisa jechuudha. Isiin namni kun na jaalataa, namni kun na fedhaa jettee isiin qulqullummaa fiitii wajji haa kaatu malee namni kun isiin barbaade jechuudha. Nagaan naa tura isin jedha. Viidiyoo isin dheeressee chaawu.